jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota Zaaraa Entertainmentii baga naga jiraatanii nageenyi kiyya lageeniif gaarreen kutee bahee qilleensa keessa naanna'ee bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Ammas dhufee jira osoo waan dhufeef gama dhufeetti hin darbin namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan diimaa santuuqaa faamilii kiyya ta'a. Qilleensa keessan taa'ina kootaa boqadhaa ana biratti alatti nafina namoonni dura faamilii naaf taatan hedduu galatoomaa baay'ee isin jaalladha isin kabaja osoo amantiif kutaan isin hin qoonne hunda keessanuu gaafa darbee viidiyoo waa'ee rifeensaa irratti hojjedhe namoonni baay'een isaan laaltanii jirtanii akkuma laaltan irraallee akka barattan abdii guddaa qaba. Ammas viidiyoo rifeensa buqqa'u namoonni na gaafatan messengerii illee nama hedduutti na gaafatan wanti asuma isinii dhaamu barbaadu namoonni messengerii waa na gaafatanii isin jalaa callise isinii deebise okay namoonni tasa isin jalaa callise yoo jiraattan akka jiraattan nan beekaa sabmaalii fi sababa messengerii yaada nama tokkoon kophatti baasanii ilaalanii nama hunda keessummeessuun ni ulfaata waan ta'eef ayyaada nama hundaa ilaalee dhufee asirraan deebii isinii kenna namoonni koomentii godhuu qaanfatu fa'aatu ka dhufee keessaan na gaafattan jirtan garuu wanti isin qaanfachiisu hin jiru messengerii irraa indoom yaada isin koomentii keessatti na barreessitan laala haa ta'u hundaafuu rifeensa keessan ka buqqa'uu haala kamiin akka hin buqqaane yookiin kunuunfannaa buqqa'uu dhoowwinaa waan jedhu namoonni viidiyoo an amma isinii hojjedhu haarawaa isinii ta'e viidiyoo rifeensaa isan jalqaba hojjedherraa tartiibaan laala ittuma fuufaa jechuudha. Okay amma rifeensa keenya ka buqqa'u haala kamiin buqqa'uu dhoowwina ka jedhuu fi inni isin argitan kun rooziidha. Roozii namni hin beekne hin jiru. Roozaa gilaasii burcuqqoo jechuudha. Burcuqqoo tokko yookiin burcuqqoo feetan isin akkuma qabdanitti maaliif wanti bakka tokko jiru bakka biraas hin jiru walis hin fakkaatu waan ta'eef jechuudha. Burcuqqoo tokkoon qopheeffattanii akkuma rifeensa keessaniititti kun roozaa. Rooziin rifeensa viitaaminii nyaata keessaan isin hin arganne viitaaminii rifeensa hanqate hunda of keessaa qabdi viitaaminoota rifeensaas ni taati viitaaminii waa hedduuf rifeensa keessaa fayyaddi. Buqqa'uu qofa dhoowwuu osoo hin taane ni dheeressiti caccabuu dhoowwiti isa caccabus humna itti godhaa deemti. Erga ruuzii qopheeffannee booda maal goona? Ruuzii san hoo akkamii fayyadamna waan jedhu afaan isinii himurraa hojiin isinii mul'isuu wayya jedheeti isinii mul'isuuf ani garuu rifeensi koo wannaa miti baay'ee si waa wanna gatuuf nan dhibuu jechuudha. Eegasii bishaan burcuqqoo tokko fuunee itti buufna jechuudha. Bishaan kun hin xiqqaataa waan dhugduuf burcuqqoo lama waan ruuzii hin baay'atti waan ta'eef ani burcuqqoo lamaatti buufadheera isin akka mirga keessaniitti itti buufachuu dandeessu. Eegasii akkanatti qadaadanii keessan sa'atii 24 jechuudha. Akkanatti bishaan kana keessatti keessanii erga keessanii booda fuutanii maxxaarratti buuftanii wanta ittiin haxaarraatan ishee waliin dhooftanii ruuzii akkanatti waliin dhooftanii seeraan kan bule akkanatti bishaan keessa keessanii kan bulchitanii jechuudha. Erga waliin dhooftanii haala kanaan seeraan wanni gootanii isin ni yabbatti ruuziin kan jajjabaattu ni hafti kun fiddanii maxxaaraa waan ittiin haxaarraata homa ta'e shqaalaa isa jettan jedhamuun ittiin buuftanii kan darbitanii kan gatamu gattanii bishaan ishee fuutanii wanta wayii keessatti waanuma qabdan keessatti jechuudha. Bishaan ishee san ol kaawwattanii yeroo rifeensa keessan waa gootanii yookiin zayitis ta'ee waa dibattanii akkuma shaaworii galtanii rifeensa keessan ittiin dhiqxanii jechuudha. Kan ittiin dhiquuf isin fayyada fuutanii akka zayitiitti dibattanii daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko ofirra tursiiftanii ofirraa dhiqxanii jechuudha. Rooziin rifeensa baay'ee caccabuu dhoogitisi ni dheeressiti. Dheeressuu bira tartee rifeensi keessan akka hin babbaane. Ana rifeensi koo baay'ee bubuqqa'aa ture. Haala kanaan fayyadamee buqqa'uu dhiise.
rifeensi yeroo baay'ee buqqa'u rifeensa dheeraadha. Rifeensi dheeraan namoota rifeensa dheeraa qabutu beeka buqqa'u rifeensa hedduu buqqa'a duubatti achi fagaata. Haala kana irraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ittiinis ni dhiqatanii rifeensa keessan daqiiqaa 25 seeraan masaajii gootanii erga gootanii booda shaamboo feetanii dhiqachuu dandeessu jechuudha. Waan biraa immoo bishaan akkana ol keessan kun ofirratti illee dibdanii akka qibaatii dibatanitti fuutanii harka keessaniin wanta akka shittootitti wanna godhus yoo qabaattan wantuma qabdanii akka feetanii dibachuu dandeessanii seeraan masaajii gootanii daqiiqaa 30 ofirra tursiiftanii dhiqachuu dandeessu. Waan hordoftaniif galatooma. Wanti isinii hin galle yoo jiraate koomentii jalatti nagaafadhaa. Turtiin keessan Zara Entertainment wajjin haa ta'u isin jaaladha. Barri bara